السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتي يا سوبر راوندي كيسن باكم جرتن تنجين ربي اسم بريالتو أرنتنا فيديو هنخش تكرتي وان قرتي هدوسن فيدا وان قرتي namoonni hedduun gartee keessaan dhufee gaafatu fi akkasuma gartee yoo dhageeffattan isin fayyadaa isin qabadhatiin jira hanga dhumatti wajjin turaadha. Namoonni gartee immoo yaasuu birraa subscribe gootanii maatiin ta'in subscribe godhadhaa maatii taadha. Akkasuma viidiyoo kana gartee like share godhatiin namoonni biraan garsiin jaa tokko fudhatti waa'ee paaspoortii wal qabatee ajendaan waa'ee paaspoortii kuni gartee nama hundatti gartee hedduu gartee dhukkuba sammuu ta'ee jira. Saniif bal'inaan gartee isin qabadhatiin jira hanga dhumatti wajjin turaadha. Akkasuma gartee immoo shamarran gartee biyyoota arabaa gartee deemuu barbaadan kontoraataan xalaban deemuu barbaadan karaa seera qabeessan sanis gartee oduu bal'inaa isin qabadhatiin jira hanga dhumatti wajjin turaadha. Viidiyoo immoo like share godhu hin dagatina isin jaa tokko fudhatti waa'ee paaspoortii wal qabatee jechuudha. Akkuma beekamu gartee paaspoortiin kan namaa jira. Garuu paaspoortiin kun eenyuuf kan namaa jira? Nama gartee hangam takka tureef kan namaa jira. Isa jiru fakkeenyaaf torbee kana guyyaarraa jechuudha paaspoortiin kan namaa jira. Maqaan gartee namoota gartee paaspoortiin bahee fi maqaan isaanii bahaa jira jechuudha. Kana jechuun warroonni gartee maqaan isaanii bahaa jiru warra gartee hangam takka ture namoonni ittiin gaafatan warra gartee waggaa tokko guutuu taa'ee eeggachaa jiru. Waggaa tokko olillee gartee ni ta'a irra baay'een isaanii jechuudha. Warra gartee hangas taa'ee eeggachaa jiru jechuudha. Lammaffaa warra gartee ji'a kudha takka fa'a ji'a kudhanfaa gartee taa'ee eeggachaa jiru jechuudha. Ji'a sagales warra gartee taa'ee eeggachaa jirudha. Warra gartee ji'a saddeeti hanga gartee ammatti eeggachaa jiru ganaadha jechuudha. Warra gartee migireeshinii finfinneedha ammaan tana kannaaf jiru warra gartee waggaa tokko ol gartee taa'ee eeggachaa jiru. Ji'a kudha takka taa'ee eeggachaa jiru. Isaaniif kan namaa jiraachuu paaspoortiin. Maaliif akkuma gartee viidiyoo kana duratti dubbadha jiru akkuma gartee wal duraatiin paaspoortiin migireeshinii isiniif kannaa jeetiin jira. Akkuma gartee wal duraatiin migireeshinii paaspoortii kannaa jiraachuu. Inni biraan immoo migireeshinii gartee Adaamaadha akkasuma gartee Dirdaadha Hawaasaadha. Isaan hangamatti kannuu hin eegalle jechuudha. Hangamatti warra magartee finfinneetti dhufee galmaawee yookaan immoo gama olaanaatiinis ta'e qaamaanis ta'e dhufanii gartee ishaaraa kan qofaaf isaan qofaaf kan namaa jira. Finfinnee qofa jechuudha. Migireeshinii finfinnee qofaatu kannaa jiraachuu ammallee irra deebisaniif nima. Warra onni immoo gartee biyya alaa biyyoota Arabaa biyyoota Afrikaadha Awurooppaa Ameerikaa jirtan paaspoortiin keessan achumatti isin dhufu. Yoo gartee gama imbaasiitiin deemtanii gartee duraan guuttanii achirraan gartee appilaayi gootan imbaasuma Itoophiyaadha tan gartee biyya jirtanii san dheexanii gaafatan jechuudha. Yommuu gartee nama gartee dhuunfaa ajeensiitiin gartee yoo gartee kan jijjiirachuudhaaf ka gaafatan ta'e isaanuma gaafatan malee paaspoortiin keessan gartee maqaa gartee ammaan tana bahaa jiru kana keessa hin bahu jechuudha. Saniif isaanuma gaafatanii isin jaa dabalataan namoonni tokko paaspoortii eegaa gartee achitti kafaltii biyya alaa biyyoota arabaa ta'anii kafaltii raawwatanii waa hunda hojii xumuranii dhiisanii dhufanii jechuudha. Yeroo gartee immoo isaan dhufan gartee paaspoortiin fakkeenyaaf migireeshinii achitti argee jira. Isaan as jiran namoonni hedduun gartee akkatti rakkataa jira waan akkanaa gartee akka hin goone jechuudha. Yookaan paaspoortii keessan gartee achuma teessan eeggachuudha. Yookaan immoo paaspoortii keessan gartee qabatanii karaa biyyaa dhuftanii asitti migireeshiniitti jijjiirachuudha. Namoonni gartee immoo as gaafatan as hin jiru. Akka inni jiru yoo gartee iqaamaa qabattee paaspoortiin gartee si jala ekspaardi ta'e iqaamaa san qabattee karaa migireeshinii dhuftee saniin as chokkaa'ee siif kennama. Inni lammaffaadha yoo gartee dhukkuba qabaatte dhukkubni gartee biyya alaa malee hin yaalamu yoo gartee mannaa kimas hin jee ragaa guutuu qabattee saniin as chokkaa'ee ni fudhataa. Inni biraa immoo yoo gartee walgahii waan gartee dhimma gartee dippiloomaasiidhaan wal qabatee dhimma gartee barumsatti wal qabatee kana yoo qabaatte ragaa gartee amansiisaa qabaannaan paaspoortiin siif kennama jechuudha. Asokaayin kan sanirraa fi asokaayin walumaa galatti hin jiru. Waa'ee paaspoortii wal qabatee hattuu hedduudha jiraachuu. Paaspoortii isiniif baasnaa jedhanii namoota baay'ee gartee 40,000 50,000 maallaqa hedduu gartee namarraa nyaata jiran jechuudha. If eeggadhaan isin jiran seerumaan gartee ulaa guuttanii dhuftanii yoo migireeshinii gaafattan seeraan paaspoortii akka jiru deessan. Kan sanirraa fi hattuu hedduudha jira. Karaa garaagaraatiin fakkeessee maallaqa namarraa nyaata hedduudha jira. If eeggadhaan isin jiran. Inni biraa immoo namoonni gartee paaspoortii haarawaa baafachuu fedhan namoonni gartee kana dura gartee paaspoortii baafatanii hin jirre jalqaba irratti waraqaa eenyummaa qabaachuu qabda kaardii dhalootaa qabaachuu qabda san booda migireeshinii dhuftaa jechuudha yookaan immoo olla migireeshinii dhufte onlaayinii warra guutu jira achi dhufte qarshii 2,000 migireeshinaaf karaa baankiitiin kafalte baankii deemtee baankii daldala Itoophiyaa dhayite qarshii 2,000 fi qarshii birii 25 fakkaata kafaltaa jechuudha warra gartee onlaayinii si guutu saniif immoo qarshii 360 yookaan qarshii 350 naannoo kana kafaltaa jechuudha kana achi wanti kafaltu hin jiru san booda waraqaa gartee ittiin kafaltee fi waraqaa baallama tangartee guyyaa tangartee deebitee migireeshinitti ishaaraatiin kanatu san qabattee galtaa jechuudha. Gaafa immoo gartee guyyaan baallama kan kee ga'e dhuftee migireeshinii dhuftee ishaaraa kannetaa jechuudha. Lakkoofsa 6 dhayitee ishaaraa kannetee footoo 2 qabattee dhuftan fakkaata guyyaa ishaaraa kannetu. Lakkoofsa 6 dhayitee ishaaraa kannetaa san booda baallama si qabama baallanni mee gartee ji'a 4 ji'a 5 san gartee baallama si qabama ni mana galtaa miiseejii gaafa gartee miiseejiin siif galu dhuftee paaspoortii kan kee fudhachuu hin deessaa jechuudha. Namni haaroon akkan fudhata kan kanarraa fe shamarran gartee hojiidhaaf biyyoota arabaa gartee
Saudi Arabia fi Jordan Qatar Dubai deemuu barbaadan yaasuu birraa yoo qunnamtan jalqabarratti waan isin kafaltan takkalleen hin jiru waa hunda gartee amantummaan isin xumure karaa gartee seera qabeessaan biyyoota arabaa isin ergaa qunnamuu dandeessan jechuudha. Ani gartee shamarran yeroo gartee sirraa gartee karaa biyya arabaa ergalle assuraansii isaanii guutee ulaagaa gartee huquuqa isaanii hunda guutee jechuudha asirraa erginaachu yeroo erginelle gartee achitti ni hordofaa akka nam tokkotti ni hordofaa hojiin san gartee siitaate hojiin tun gartee siitee jira manni kun siitee jira rakkinni jira jeetiin gaafadhaachu wanti takkallee gartee rakkinni gartee isin erga hin jiru inshallah jalqabarratti wanni isin qabatanii dhuftan paaspoortii keessanii fi waraqaanyummaa jaarsa keessanii yookaan immoo obboleessa keessanii yookaan immoo haadha keessanii abbaa keessanii qabatanii dhuftan jechuudha. Kabajaadhaan amantummaadhaan isiniif xumurree isin gaggeessina lakkoofsa waatsaappii xayyaatiin naqunnamuu dandeessin isin jaa galatamuun faadhaadha viidiyoo kanatti laayik share godhatee namoota biraan gaadha. السلام عليكم ጤና ይስጥልን ይህ ቤታችን ከቤተልሔም ጋር ነው እኔ ቤተልሔም ነኝ ዛሬ ቤታችን ላይ የተባለ ነገር መጥቷል ቤታችንን ከሚያስውብልን የሆኑት አንዱ አምፖል ነውና ጨለማን ወደ ብርሃን ከሚቀይርልን አምፖል የሆነ ዋጋ ስንት ነው ብለን ጠይቀናል አብራችሁን ቆዩ እናቴ ይሄኛው የአምፖሉ ዋጋ ስንት ነው የምን ሀገር ነው ዋጋው 12500 ብር 12500 ብር የምን ሀገር ነው ኤሌክትሪኮች ብዙዎቹ ቻይና ናቸው ኤልኢዲ ናት ከለር ትቀያይራለች ብሉቱዝ አላት ሪሞትም አላት ተጨማሪ ደግሞ አምፖል የሚወስድላችኋል አምፖል የሚወስድላባ ኤልኢዲ የምላችሁ ያው ከራሱ ጋር የሚመጣው ማለት ነው እኛ የምናቀው ደግሞ ኖርማል አምፖልም ይቀበላል ብሉቱዝ አለው ያው ስፒከር ማለት ነው ያው በስልካችን ኮኔክት አድርገን መዝሙርም ሆነ ነሽዳም ሆነ ምን ሰማበት ነው ቻርት ሳይዝ ትልቅና ትንሽ አላቸው ዳይኒንግ እና ሊቪንግ ማለት ነው ዋናው ላይ ትልቁን እናረጋለን ትንሹን ደግሞ ዳይኒንግ ላይ እናረጋለን ማለት ነው ምን ምንድነው ያላቸው አጠቃላይ እንደዚህ ሲታዩ አሁን ይሄኛው ብሉቱዝ አለው ሪሞት አለው ሶስታይን ከለር ይቀይርልሻል ነጭ ሶስታይን ስለሽ ኖርማል እቤት የማይረብሹ ከለሮች ሶስታይን ከለር አላቸው ነጭ አለው ዋርም አለው ነጭ እና ዋርም ደግሞ አንድ ላይ ደባርቆ ያበራል ማለት ነው እና ተጨማሪ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ይቃጠላል ብለን የምናስብ ከሆነ ከጊዜ በኋላ ይቃጠላል ብሎ ብዙ ሰው ስጋት አሁን ኤልኢዲ ነገር ስንለው ስጋት አለው ሰው ይቃጠላል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ተጨማሪ አምፖሎች ይወስዳሉ በራሱ ተጨማሪ አምፖል ይታሰሩላታል 6 አምፖል እና 4 አምፖል ተጨማሪ አምፖሎች ይወስዳሉ እሺ ትልቁ ስንት ነው ዋጋው ትልቁ ሰሆነ 16000 ብር ትልቁ 16000 ብር ትንሹ 12500 12500 እነዚህኞቹ ተንጠልጣይ ናቸው አይደል እነዚህ ምን መሰለሽ አድቫንቴጃቸው ሁለቱንም ነገር ነው የሚይዘው መለጠፍም ይችላል መንጠልጠልም ይችላል እሺ እነዛኞቹ ተለጣፊዎቹ እነዚህ መለጠፍም አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር አንጠልጥለን ነው እኛ የተሰቀል ነው ተንጠልጥነው የተሰቀለ መለጠፍ እንችላለን አሁን እንደነዚህ ለጥፈን